Ashama akkam jirtu kaabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenyaa oduu amma Finfinneedha. Nu dhaqqabe qabna. Poolisiin magaalaa Finfinnee ganama kana sa'aatii 12 walakkaa irratti maatii Jawaar Mohaammed ukkaamsee fudhatee deemuusaa maddeen qabatamaan Finfinnee irraa gabaasan. Poolisiin magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jawaar Mohaammed Boolee Bulbulaatti argamu humnaan itti seenuudhaan obbolaasaa Raabiyaa Siraaj Mohaammadii fi Mishaa Siraaj Mohaammed dabalatee namoota hedduu ukkaamsanii buufata poolisii Bulbulaatti hidhanii jiru. Obbolaa Jawaar Mohaammed lamaan wajjin Dr. Elilii Jamaal, dargaggoo Habib Abrahaam nama jedhamu shofeera obbo Baqqalaa fi namoota biroo lama humnoota nageenya biltsiginnaatiin ukkaamsafamanii fudhatamuun isaanii beekameeti jira. Humnoonni nageenya biltsiginnaa kan magaalaa Finfinnee yookiin poolisiin magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jawaar Mohaammed Boolee Bulbulaatti argamu barii sa'aatii 12 walakkaa irratti humnaan seenuudhaan namoota mana keessa jiran maaliif ukkaamsanii akka fudhatan amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Humnoonni biltsiginnaa kanaan duras mana haadha Jawaar Mohaammed humnaan cabsanii seenuudhaan mana isaanii sakatta'uun isaanii ni yaadatama. Egaa daawwattoota keenya ammas irra deebinee sinii gabaasuudhaaf oduu amma nu ga'ini. Poolisiin magaalaa Finfinnee ganama sa'aatii 12 walakkaa irratti maatii Jawaar Mohaammed ukkaamsanii fudhatanii deemuu isaanii maddeen qabatamaan Finfinnee irraa nu gabaasanii jiru. Poolisoonni magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jawaar Mohaammed Boolee Bulbulaatti argamu humnaan itti seenuudhaan obbolaasaa Raabiyaa Siraaj Mohaammadii fi Mishaa Siraaj Mohaammed dabalatee namoota hedduu ukkaamsanii buufata poolisii Bulbulaatti hidhaniiti jiru. Obbolaa Jawaar Mohaammed lamaan wajjiniin Dr. Elilii Jamaal, dargaggoo Habib akkasumas Abrahaam nama jedhamu shofeera obbo Baqqalaa akkasumas namni lama biroo humnoota nageenya biltsiginnaa kan magaalaa Finfinneetiin ukkaamsafanii fudhatamaniiti jiru. Humnoonni nageenya biltsiginnaa yookiin poolisoonni magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jawaar Mohaammed Boolee Bulbulaatti argamu barii sa'aatii 12 walakkaa irratti humnaan seenuudhaan namoota mana keessa jiranii maatii isaanii hundumaa qabanii maaliif akka deemanii amma ammaatti wanti barame hin jiru. Humnoonni biltsiginnaa kanaan duras mana haadha Jawaar Mohaammadii humnaan cabsanii seenuudhaan manicha sakatta'uun isaanii ni yaadatama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya haala maatiin Jawaar Mohaammed irra jiran iddoo isaan itti hidhamanii akkasumas dhimmoota biroo irratti hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammasittuu nagaan nu tura. Oduu ijootiin isinitti himama. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaa gaara Booraarratti roobii Gabraalellaan xiyyaara bosona Booraarra jedhamu irratti raawwatame. Haleellaan kun kan raawwatame bosonni Booraa fi gaarreen Saalleen jedhaman naanneessan dawoo waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun akka oollee jiraattonni himane. Haleellaan marsaawwan sadii kanaan lubbuu namaa fi beelladaarra miidhaan ga'e akka hin jirre jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Haa ta'u malee bosonni haleellaan kun irratti raawwatame hangi murtaa'e abiddaan manca'ee jira jedhame. Naannoo kanatti hawaasni loon kumaatamaan handaara gaarreen Saallan kan ooffatu yoo ta'u yeroo ammaa loon garas babbaafachuu fi sochiin dinagdee garanaa qabu hunduu dhaabbachuutu dubbatama. Oduma wal qabateen mootummaan paartii biltsiginnaa haleellaa diroonii fi humna qilleensaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti raawwataa jiruun namoota nagaa hedduu ajjeesaa jiraachuu addi bilisummaa Oromoo beeksise.
Abaawwan ibsa kaleessa baaseen yeroo ammaa kanatti kutaalee Oromiyaa waraana irraa wala baatee jechuun hin danda'amu jedhe. Mootummaan bakkoota garaagaraatti diroonii fi xayyaaraan haleellaa raawwachuun namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu kan ibse Adda Bilisummaa Oromoo godina Shawaa Bahaa Harargee Lixaa naannoo magaalaa Mi'eessoo fi Machaara lafa baddaa fi gammoojjii Ginjabirat Salaalee meettaa walqixxee fi kiiramuun bakkoota tibban haleellaan diroonii fi humna qilleensaa itti raawwatame ta'us beeksisee jira. Ijoo keenya gama biraatiin maatiin obbo Jawaar Mohaammed Finfinnee jiraatan ganama har'aa humnoota poolisiitiin mana jireenyaa isaaniitii qabamuun hidhamane. Har'a barii toora sa'aatii 12:30 irratti manni jireenyaa obboloota Jawaar Mohaammed kan Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaatti argamu humna poolisiitiin akka marfame kan himu namni OMN fi yaada isaa kanne turtii xiqqoo booda mana jireenyaa isaanii humnaan beeksisuun sakatta'iinsi akka raawwatame maddi OMN'tti himee jira. Sakatta'iinsa taasifame booda wanti argame hin turre kan jiru namni OMN dubbise kuni poolisoonni hedduminaan dhufanii nama manicha keessa jiru hunda hirriba irraa kaasuun konkolaataadhaan fuudhanii akka deeman himam. Obboloota Jawaar Mohaammed Mishaa Siraajii fi Raabiyaa Siraaj dabalatee Dooktara dhuunfaa obbo Jawaar Mohaammed kan taate Dooktar Ilillii Jamaalii fi konkolaachisaan isaanis humnoota kanaan butamuu namni kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Naannoo Amaaraa fi lixa Tigraay keessatti lolli bifa haaraan gaggeeffamaa akka jirutu dhaga'ame. Humnoonni Tigraay gara duubaatti deebi'uu hordofee qabbanaa'ee kan ture lolli humnoota Tigraay fi waraana Bilxiginnaa jidduutti deebi'ee eegalamuu isaa maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Lolli kun naannoo Amaaraa bakkoota tokko tokkoo fi lixa Tigraay keessatti taasifamaa jira kan jaal maddeen keenya waraana humnoonni Tigraay haleellaa haaraa waraana Bilxiginnaa fi humnoota fiinxaalii Amaaraa irratti taasisaa jiran kanaanis olaantummaa argataa jiraachuutu himame. Afgaanistaanii hanga Itoophiyaa, Maayinmaarii, Siiriyaa, Yemen kutaawwan addunyaa onkuramaa jiran keessatti fooyya'ina fiduuf bara 2021 keessa carraaqqii jabaa akka godhe UN himee jira. Lammiilee nagaa baraaruu fi tasgabbii fiduuf carraaqqii UN bakkeewwan hundatti taasisee hin milkoofne. Loltoonni nagaa eegumsaa UN kutaalee addunyaarraa ergama nagaa eegumsaaf bobba'anitti wareegama lubbuu kaffaluu isaanii UN himeeti jira. Ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdok aangoo gadi lakkisuun dhaga'ame. Abdallaa Hamdok waliigaltee dhiyootanaa humna waraanaa onkololeessa keessa isa fonqolchee ture waliin taasisee mormuun namoonni hiriira bahan ajjeefamuu hordofee aangoo gadi lakkisuun isaanii himamee jira. Biyyattiin balaa hamtuu keessa akka hin seenne gochuuf hanga danda'u yaalus hin milkoofne kan jedhan Hamdok aangoo gadi lakkisuuf murteessuun isaanii garuu rakkoo jabduudha jedhamaati jira. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun teenya ijoon arraabsiniif qopheessinaan gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti istiidiyoo teenya tan hoornarraa galgala kan isiniif dabru ta'a.